Jirra jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoonni keenya qophiiwwan addaa kan ta'anis walitti deebineeti jirra. Yeroo adda addaa keessattii fi taateewwan mudannootii fi akkasumas qophiilee seenaadhaa kan adda addaa kan ta'e qabadeenis isiniif dhiyaadheetii jira. Isaan kana keessaa waa'ee Suuriyaadhaatirra isa takka kan ta'e isiniif dhiyeessan. Suuriyaan ergaaniif mootummaa haaraa argatte bara 2025 seenaa isaatirratti ergaaniif mootummaan biyya bulchaadhaa ture. Bashir al-Assad aangoo irraa bu'eef kanaanis Ahmad al-Shaaraaniin aangoo qabateetii jiran. Ahmad al-Shaaraaniin ergaanii fi aangoo qabateerraa ka'ee hanga ammaatitti immoo waan ammaan dura Suuriyaa sun keessatti taa'amee ture takittiisii osoo hin qoratin dhaabbachaatii ture. Garuu immoo dhiyeenya kanaatiifis namni yeroo hedduudhaaf uummata Suuriyaadhaa mootummaa Suuriyaa Bashir al-Assadii waliin ta'uudhaan hawaasa hedduu miidhaa garaagaraa irra geggeessaa ture to'annoo seeraa jala ooleetii jira. Kanaanis hawaasni Suuriyaa namoota isaanii kan irraa dhumanii fi akkasumas iddoowwan namoonni itti dhuman maratti argamuudhaan barbaacha namoota isaaniitirra jiran. Suuriyaan lammiilee isaanii guutuu barbaaduudhaafis iddoowwan garaagaraa irratti deemuun iddoo san haalaan daawwachaadhaatis jiraniiti mul'ata. Garuu immoo lammiileen Suuriyaadhaa kumaatamaan lakkaa'aman qabamuu hoogganaa waraanaa kan yeroo ammaan dura kan ta'e kana to'annoo seeraa jala ho'iteenyaa walattis gammachuu guddaa isaanitti dhagahameeti jira. Barbaacha nama kanaatiifis yeroo hedduuf mootummaa biyyattiidhaa haala ajaa'ibsiisaa ta'een kan barbaadaa turee fi akkasumas hooggantoota gaafasii Bashir al-Assadii waliin hawaasa Suuriyaa miidhaa garaagaraa irra geggeessaa turan barbaadaatii ture. Hawaasa kanneen kana keessatti immoo magaalaa guddoo biyyattiidhaa keessatti walitti qabuun kaan ajjeesuu fi kaan hidhuun dararaa guddaa irra geggeessaa turan. Yeroo ammaan tanaa immoo inni qabamu irratti biyyoonni hedduun gammachuu irratti turan. Namni immoo haala kanaan najalatti argaa jirtan kun nama yakkamaa yeroo hedduuf mootummaa biyyaa waliin taa'ee miidhaa geggeessaatis ture. Garuu immoo aangoo yeroo fi malee ni dabarti waan ta'eef namoonni hedduun rifaatuu fi gammachuu wal qixxeessee kan deemaatis turan. Namni kun immoo qabamee ergaaniif to'annoo mootummaa seera biyya bulchaa jiru jala ooles garuu hawaasni biyyattii guutuun haalaan dhaqaniitis barbaadaati jiran. Namni kun miidhaan inni hawaasa sun irraan ga'e hedduu waan ta'eefis mana hidhaadhaatti osoo hin geeffamin duratti hawaasni biyyattii akkaaniif ajjeefamuufis tarkaanfii hedduudhaas fudhataniiti jiran. Yeroo immoo waraanni biyyattiidhaa gadi ba'anii haala argaa jirtan kanaan barbaacha namoota yeroo ammaan duraatiif Bashir al-Assad waliin ta'uun rakkoo guddaa uummata irratti geggeessaatii turan. Aangoon yeroo fi malee ni dabarti. Aangoon yeroo fi malee ni kutti jechuun uummanni Suuriyaati. Uummanni Suuriyaa taatee yeroo ammaan duratti nu mudatee ture. Har'a immoo dabreetii jira. Nutis tarkaanfii isaan irratti fudhachaa turan guutuu isaatu bagaaniif fashaleessine. Uummanni yeroo hedduu biyya irraa ba'ee biyya namaa ture martinuu amma immoo gara biyya isaaniitti deebi'anii haala isaanii harkaatii jiran jechuun garuu warreen namoonni isaanii irraa dhuman iddoo sanitti argamuudhaan haala ajaa'ibsiisaa ta'een maqaa namoota isaanii achirratti barreessanii fi akka mana hidhaadhaa san keessatti isaan barreessan barbaadaa jiran. Tokko immoo namoonni ilmaan isaanii akkasumas maatiin isaanii haala Bashir al-Assad suuraa isaanii qabatanii achirratti argamuun namoonni keenya hanga kun lubbuun isaanii darbeeti jira jechuun himaatii jiran. Taateen akkanaa kun immoo biyyoota garaagaraa keessattis kan ta'amu ta'ullee garuu immoo kan Suuriyaadhaa kunis biyyoota kaan irraa adda. Mootummaan biyyattii Bashir al-Assad bara 2025 sana irratti ergaaniif achirra baafatee gara Raashiyaadhaa seenuudhaan gaaf immoo Mooskoo irraa qubatee taa'aa jira. Bashir al-Assad taateen inni biyyattii keessatti hojjetee fi akkasumas mootummaa Ameerikaadhaa waliin ta'uun hawaasa Suuriyaadhaa irratti tarkaanfii hamaan inni fudhatee ture. Ammaaf immoo biyyaa fi warreen isaa waliin hojjetaa turan balaa guddaa dhaheetii jiran. Rootuun immoo biyyoonni addunyaa martinuu gorsa guddaa irraa argatuu fi akkasumas barnoota garaagaraa irraas ni argatu jedhameetii eegaman. Bashir al-Assad jechuun nama yeroo garaagaraatiifis taateen inni hojjetee fi miidhaan inni hawaasa irraan geessan taasisarraa kan ka'e hawaasni isaa guutuun gadi ba'anii gadda hamaa keessa jiran. Gadda isaan keessa jiran kanarratti ni ilaalchisee immoo mootummaan biyyattii callisee hin ilaalu kan jechuun yeroo hedduu ibsaatis turan. Suuriyaan yeroo ammaa immoo waraana mataa ofiitis qabduu fi mootummaa haaraa mataa ofii
kan qabdu Ahmad Al-Shaaraaniin kan bulaatis jirtu. Ahmad Al-Shaaraaniin mootummaa Bashiir al-Assad dura هذا isaa الصالون daa'imummaa isaa biyya normaalitti من guddate الدفتر. biyya ormaatii ergaan barnoota isaatis barate بعدها biyya مثلا ormaatirraa تفضل biyya شوف. isaatti galee Suuriyaa nama bulchuu jalqabe. Taateen ammaan tana immoo Suuriyaatti تخرج haamee منها عنده jiru kun خرجة تانية namni مرة. yeroo hedduu namoota hedduu miidhee بعد ذاك akkasumas اليوم miidhaa تدخل garaagaraa irra السرداب. gaggeessaa ture kun tarkaanfiin isarratti السرداب هذا كان fudhatamaa jiru عامله لشو؟ hooggantoota hedduutis barnoota mitaa jaameetii yaadataman namni yeroo hedduuf nama saallee شلون fi دخله saba isaa miidhaa garaagaraa irratti gaggeesse غار qaba بين takkaaniif jalaa hin داره baanes وبين kan دار mul'isu أخوه. garuu ammaan tanaa fi دار duraan immoo أبوه. garaagarummaa guddaadhaatu jira. شوف Shaaraaniin immoo ما بين داره biyyattii isaa ودار keessatti أبوه من haala kanaan مكتب poolisii السرداب. biyyattii qopheessee namoota gaafatan tarkaanfii hamaa irratti fudhachaa turan mana isaaniitu barbaadee gadi نازلين yaasaa على jiran. الطابق التحت. Tokko tokko immoo kanneen mana isaanii keessatti dhokatanii callisanii taa'aa jiran mara barbaadee mana keessaa wayita gadi baasan taatee ajaa'ibaati ta'e. شو هي؟ Alshaaraaniin wayita isaan haala kanaan yaaddaawaa turan kanatti iddoowwan isaan itti dhokatanii fi akkasumas mana dachii jalaa ijaarratanii yeroo hedduuf mana dachii jalaatti kan galanii turan hanga waggaa tokkoo fi waa kan ga'utti mootummaan biyyattii osuma inni aangoo irra انقطع jiru الأكسجين. kun immoo hin taa'amu jechuun hawaasni guutuun gaddaati turan. Yeroo ammaa immoo barbaadamanii bakka jiranii dirree waraana Alshaaraaniidhaatiin qabamanii to'annoo jala oolchuun guutuun غرفة hojjettoota Bashiir al-Assad ta'uun isaaniitis ni beekama. Bashiir al-Assad waliin warreen hojjetan martinuu هذا ammaaf صالون. guutummaan isaaniitti to'annoo seeraa jala ooluu isaaniitis mirkanaa'ee jiran. Waluma jiru kanaan namoonni isaa waliin hojjetan kan kumaatamaan lakkaa'aman amma immoo to'annoo seeraa jala jiran. Suuriyaan yeroo hedduu bilisummaa dhabuu isiitiif hawaasni ishii biyyoota ardii addunyaa mararra faffaca'anii kan jiraachaa turan kun immoo taatee ajaa'ibaatii fi taatee yeroo hedduufis namoota hedduus ajaa'ibsiiseetis ture. Suuriyaan yaada kana gaafa argituu fi taatee ammaan kana isaan mudate gaafa laalanii argan kan akkaan isaan ajaa'ibsiisu. Amma immoo Suuriyaa keessatti wanni deemaa jiruu fi yeroo ammaan tanaatti barbaacha namoota sanii wayita isaan deemaa jiranitti biyyoonni addunyaa martinuu dhaabbatanii fi daawwachaa jiran. Alshaaraaniin immoo namoota tarkaanfii kana irratti fudhatan gara mana murtiitti dhiyeessuudhaan akkaaniif murtee argatan godhaa jiran. Hawaasni biyyattii immoo gammachuu guddaa keessa isaaniitti ni kan mul'atuu fi ol ka'uudhaan yaada isaanii ibsataniiti jiran. Gaafa immoo namni yeroo hedduuf namoota kuma meeqan fixaadhaa ture kuni gadi ba'ee fuula hawaasaa duratti mul'atee qabamee jedhamutti hawaasni gammachuu keessa qotanii ol ka'uun harka isaanii rukutanii maasha Allah jechuudhaan dubbatan. Kana qofa osoo hin taane poolisiin مخرج إلى biyyattiidha المنزل. yeroo duraatiif bakka bulchiinsi isaanii duraanii Bashiir al-Assad jiraachaadhaa ture mara dhaqanii daawwataniiti jiran. Bashiir al-Assad galma isaati jechuun haala kanaan قال daawwatan. الساكن اللي معنا قال لك احنا استغربنا لما دخلنا أول مرة. Bashiir al-Assad yeroo hedduudhaafis haala isaan deeman kanaan iddoowwan kana guutuu haala fooqiiwwan argaman kana guutuu ibsa isaatiif ما طلعنا dhangalaasaa لفوق ture. لا. Garuu immoo hawaasni isaa miidhaa akka irra hin gahin miidhaa hamaan irraas gahaati ture. Taateewwan akkasii san guutuun biyyoota addunyaa kana mararratti kan ta'amu ta'us garuutu immoo kan achi keessatti ta'amee fi kanneen بشار biyya الأسد biraa اللي irratti تابع ta'aman لهم adda للبيت adda ديالو ta'utu mul'ata. بيمشي بيهم كل يوم. Biyyoota addunyaa kana واحدة منها mararratti هاي namni bulchaa ta'e yeroo takkaafis aangoo باركينج qabaate صغير aangoo هذا. isaatiin namoota لوك hedduus miidhe هذه kan كلها inni miidhus تاعتي. sabuma isaa waan ما ta'eef تقدرش تشوف قاعد sabni كلها isaa ولدات. haatee أطفال. ajaa'ibaatiif isa mudatamu. Kana qofa osoo كان hin عندي taane yeroo فرنسا ammaa فيها. duraatiif شوف mootummaan biyyoota garaagaraa باركينج waan adda صغير. addaatiitu isaan mudatamu. شوف Yeroo garaagaraatiifis الجيش. mootummoota biyyootaa kan masaraatti itti seenanii gadi buusanii huccuu irraa baasan fa'aa argaa turre. Amma immoo waan inninis Bashiir al-Assad irra osoo qabame taateen sun daraniitis ni mudatan. Waa gadi ogguunii fi addunyaa kana irratti ilaalan namni saba isaa miidhu guutuun tarkaanfiin cimaan akkaaniif irrattis fudhatuutu ni tahamam. Taateen ammaan tana deemaa jiruu fi biyyoonni garaagaraa keessatti ta'amu waan namoota hedduu ajaa'ibsiisu. Hooggantoonni biyyoota hedduurraa mul'atan kanneen akka Afrikaa fi kana keessatti taateen akkanaa hojjetamus garuu mootummaa ofii tarkaanfii haala kanaatiin kan fudhatame ni takkatamu. Biyyoota kana keessatti immoo barnoota guddaa tahama jaameetiis ni eegamaati jira. Har'ammoo waa'ee Suuriyaa isinii dhiyeesseen jira. Guyyaa biraatiifis waan biraatiin hanga walitti deebinuutti gagayaan turaan isinii jaamu.